hordoftoota biyyaa barumsa keenya kanarraan tana waa'ee appilikeeshina All Tools fayyadamu tokko. Appilikeeshin All Tools jechuun akkuma maqaa isaa waa hunda jechuu ni dandeessan. Maal faadha jettan amma appilikeeshin All Tools jechuun akka ifaa si fayyada, akka kaameeraa si fayyada, akka Wi-Fi kooliitti itti fayyadamuu dandeessa, akka extenderaatti itti fayyadamuu dandeessa, wiiktookii itti fayyadamuu dandeessa, silkii teetii fi silkii nama biraatiin walii bilbiluu dandeessa. CCTV qaba. CCTV jechuun kaameraa bifa icciitiin jechuudha. Silkii tana malee silkii teessa biraa jechuudha manaa dhuftu. Silkii lama yoo qabaatte amma fakkeenyaaf mana silkii takka asitti connect godheetiin isaa wajjin mana keessa dhiiseetiin deema. Fakkeenyaaf namni tokko obboleettii haa ta'u, obboleessa haa ta'u, haadhaa fi abbaa haa ta'u yookaan shari'a haa ta'u mana keessa dhiiftee deemte jechuudha. Silkii tana biratti. Silkii tana wajjin connect godhee asuma kuttaa ala deemtee asii jechuudha. Hanga meetira murtaawaa ta'e tokko ala baatee biraa teessee jechuudha. Waan inni godhu takka ilaaltee jechuudha mana kana keessatti jechuudha. Mana kana keessatti. Appilikeeshinii All Tools jechuun dalagaan isaa guddaa waan kana jechuudha. Akka kaampaasii fayyada, akka leeveralii fayyada, akka spiidoomeetirii fayyaduu danda'a, altituudii fayyada. Bakka ani appilikeeshina kana maal jee kan isin himu qabu akkuma gartan kana akkuma maqaa isaa waa hedduu of keessaa qaba, meetira of keessaa qaba, tempereechara of keessaa qaba, waa hedduu qaba jechuudha. Record orderii of keessaa qaba. Fakkeenyaaf maayikii kana irraa dhuunfaa amma fuuldura isa kophaa isaa qofa qaba, viidiyoo isaa qofa qabeetiin isinii dhufa. Maayikii kana irraa dhuunfaa amma silkii teetan akka maayikiitti jechuudha. Waan takka malee shiboo takka malee oduu waa takka connect hin goone itti fayyadamuu dandeessa jechuudha. Appilikeeshina kana keessatti. Amma fakkeenyaaf asirratti text to speech kana irratti haa xu'u fakkeenyaaf amman jechuudha. Text to speech kana irratti hogguntu amma waan itti barreessu akka jee naa barreessu laala amma. Akka wantaan naa dubbataa jechuudha akka raadiyoonaatti. Fakkeenyaaf welcome to my channel wash tube bifa kana amma welcome to my channel W's tube kana bifa kana waan barbaadan irra barreessanii isin dubbachuu danda'a jechuudha. Kanatti waan isin barreeffamaan barreessitan bifa sagalee jijjiiree isin dubbataa jechuudha. Fakkeenyaaf amazing amazing appilikeeshina kana jechuun akkana jechuudha. Wantoota hedduudhaaf isin fayyada jechuudha. Mata dureen keenya irraa kana ture galatooma fayyaa ta'aa deebana.